hattuu ootuma dadhabne dabala. Shawarra dhaamti, jimmarra dhaamti, ilurra dhaamti, hararra dhaamti, baalirra dhaamti, arsiirra dhaamti. Warqitu diina ofii biyya nyaachisa. Seya wajaa kiyya hiisese. Follow fi laayikiidhaan akka nagaadhaan. Kiu jechuun amma qaba. Gatiin itti baase uffanni. Hordoftoota kee bakka jirtan nageenya keenya Snaaqoo HRS viidiyoo biraatii walitti deemee jira. Viidiyoo kanatti akka bohaartan akka gammadan abdii guddaan sirraa qaba. Namoonni channel kana afaan yoo jiraattan subscribe gochuun dagatanaa mallattoo notification tuqaachuun barbaada. Yaadoo qabaattan comment barreessaa gadhumaatti nafaana tura. Hadda eessa jirra ustaas? Adaamaa ijoollee inti gaafanne. Ustaas Raayyaa Abbaa Maccaa gidduu kana kaabeettu viidiyoo darbe isiniif dalageen jira. Uummata keenya walloo irratti lolli baname baay'een isaanii miidhamanii hospitaala Adaamaa jiru jechuudha. Namooti baay'ee abbootiin qabeenyaa arsooti keenya beektonni keenya hundumtuu dhaqanii achitti Oromoo kan ta'e hundumtuu qomoo isaa iyyaabataa jira, gargaaraa jira, namoota dhukkubsatan bira dhaabataa jira jechuudha. Saniif torban kana namoota hedduutu deemaa jira. Isaan keessaa Raayyaa Abbaa Maccaa deemaa. Saasini rurrukutee kana gaafanne Adaamaa jira. Mee gaggaafanne illee ijoollee waan biraa waan goonuuf dhabne rukutamtuudhuma keenya illee ijumaan illee ilaallee eegalla inni osoo Adaamaa inni achi jira. Waa'een jara kana kallattii hundaanuu irraa wanni sun of eeggattanu hattootuma dadhabne dabala kana. Abadan namni rabbiin beeku namni namummaa beeku ummata kana ummata ofiisaatiif iyyuu rukutamee ka'ee bakka itti wal dhaanamu dhabee ka'ee dhufe isaatiif Adaamaa dhufe kana khiyaaneesan akkaawuntii koo irratti maallaqa naaf galuu siin jedhe maallaqni kee maallaqan ta'in. Wallahi rabbi si yaadiiku. Wallahi rabbi si yaadiiku. Ummatuma kana raawwaa fudhadhee nyaadhaa ummatuma kana raawwaa fudhadhee jette suni rabbi si yaadiiku. Egaa hawaasa keenya kabajamoo ilaame bakka itti waa galchitanu kana irra caalaan bulguutuyyuu yayyiin saree fakkaattee hoolaa keessa kaatee jedhanii yeroo ammaa kana keessa jarri sunis warri afaan bareesi akkaawuntii fudhatanii keessa kaaniiru jedhanii baay'ee isaa eeggannaa siin barbaachisa. Gargaarsi immoo itti fufu. Gargaarsa itti fufuu keessa immoo warri dhuftanii hin gaafanne kottaati Adaamaatti mee akka ijoolleen keenya itti cisaa jirtu kana kottaa laalaa ka'aati waan achiitti jiru inni kun isa humna qabu dhufe isa waan ittiin dhufu qabu dhufe isa akka itti dhufuu danda'u qabu dhufe inni akka itti dhufuu hin qabne inni akka itti dhufuu hin dandeenye inni immoo caccabee achitti hafee lubbuunis keessaan bahin immoo akkamitti jira jechuu yaaduun hin danda'ama waan ta'eef kanaaf ummanni kun boruu meedaanii isma duriiti mana manaan ta'eeti malee boruu meedaanitti hojjetamaa jiran malee jechuudhaaf hin jedhe. Salaamu alaikum. Waa tokkotu jiru dhugaa. Yeroo baay'ee rakkoon akkana gargaarsa maal jedhamu namooti gidduudha fayyadaman gidduudha waa baafachuu fi lafa kaanii quuqamaaf godhanii sabboonaaf godhanii nama dhimmi fakkanii maan buusanii horii sassaban baay'atu jira. Maaliif faayidaa mata isaaniitiif jecha jechuudha. Saniif Raayyaa Abbaa Maccaas kanuma jedhan isaanis akkuma beekamu gidduu kana sooshaal miidiyaa Facebook irra deddeemaa jira. Namoota dhimma walloo wajjin wal qabatanii akkaawuntii isaanii irratti birrii gashaa jiran jiru. Akka waan Koreeyaan ijaaramanii akka waan beekamtii qabanii akka waan amanamummaa uummatii amaanaatti kennateettitu akkaawuntii mataa isaanii irratti birrii gashaa uummata walloo gargaaranii nama baay'atu birrii saamaa jira jechuudha. Akkuma sooshaal miidiyaa irratti argatanii saniif namooti uummata walloo isa ta'u gara fuulduraatti gargaarsa ta'u waa tokko irratti maallaqa wajjin wal qabatu. Nama irratti gashitan akkaawuntii irratti gashitan dirqama adda baafadha. Nama kamiif gargaaruun waan guddaa nama kamuu gargaaruun cubbuu hin qabu. Garuu nama gargaaran sana daayirektii nama sana yoo argatanii gargaaran gargaarudha. Kanaa achi gaanti karaa namatti dhaqu guutummaan nama harka nama sanaa hin ga'u yookiin walakkaa tafaa yookiin guutummaan isaa dhaquu dhiisuu danda'a jechuudha. Saniif of eeggannoo guddaa godha. Ijoolleen namni dhaamuun waanuma jiru. Dhiira dura dhaabbattee dhaamte eegasiin dhaamte immoo hamilee ta'uuniif bira dhaabbatanii waan isiin qabdu waan hospitaalii barbaadu sappoortii godhanii rakkoo isii kana wanta jechuun immoo walloon qofan qabdu anarraa dhaamte sirraa dhaamte wallaggaarraa dhaamte shawarraa dhaamte jimmarraa dhaamte ilurraa dhaamte hararraa dhaamte baalirraa dhaamte arsiirraa dhaamte so walloo hadhaa yeroo namni isiin qabdu anaafisi. Kanaaf itti birmachuu ofitti osoo hin taane hamileedhaan illee gaddallee dhayne warra manni itti gubatee jira. Ijoollee naannoo Arxummaa amma manni baay'een gubateera. Tamaariin baay'een nu jalaa manni barumsaa nu jalaa diigamee dhumeera. Manni barumsaa illee dhuma qabdi. Yoo rabbi jedhe mana timirtii mana barumsaa illee ni deebifnaa fi mana illee ni ijaarraa fi isaan kun immoo hin fayyitan jedhaatti nu hima. Hin fayyitanii akkanatti lafa hin fayyitanii nagaatti. Wallooti yaa rabbummaan si haa birmatuhu kakalloo yaa ijoollee warqituhu diina ofii biyya nyaachisaa jirti argituhu qeerroo walloo falmii malee diddee jirti gabrummaa
Jara garraa meeshaa harcaasee fi gadinni lubbuufi gifaa baloo jechuun tahuu didde akka televizoona gubba gifaa baloo jette isii durii tee diroo siin galaafatte qaqalloo yaa ijoollee. Akkuma viidiyoo kanarraa argitan egaa artistoota keenya hedduun deemaa jiru. Namooti hedduun naqanii hospitaala Adaamaa jirutti gaafataa jiru. Haati warraa Haacaaluu Hundeessaa Faantuu Damisoolee deemtee gaafatteetti jirti jechuudha. Baada namooti gargaarsa gochaa jirtanii jabaadhaa ulfaadhaa waan dandeessan kamiiniyyuu uummata loo bira daawwadhaan si jechuu barbaada. Jamalate tija, kajamalate tija, kapale wasarvi kamati kotu, sarvi kamati kotu, pajita kabana mija, kapale wasarvi kamati kotu. Jore tiya ballo ballo, sea boya kiya se. Milanore mami. Mamreni soda tarai raga dan bitin saduru. Milanore be irafude. Lakki kana caalaa Mamreen muuziqaa jalqabanii sirbachuudha. Rakkoon qabu waan aadaa waan ta'eef irra laallu. Kan barbare. Wazarin rafijira. Shaunya tentang kara. Kana barbaada dhuftee miti. Mana gaa. Oogano. Leeba ulla. Diijina deemte. Wadaana lamin sadaffau. Namoota baay'ee amma kiisii faaziloo kan kiisii abbootii keessa. Itu namni rafuullee miti. Uffata sammanatti isan keessa namoota hattanii beektanii jirtan hin maluugaa. Wanta akkasumatti jiran keessumatti yeroo ijoollummaa kootii surree keessa mana keessa deemanii ilaallatanii waan jiru fudhachuun. Wanti jala gara. Degam. Akkam jirtu uummata kiyya kan biyya alaa fi biyya keessaniif. Ani weellisaa Boonsaa Soorichaa kanan jedhamu TikTokii yeroo dhiyootti eegale kana foolongii fi laayikiidhaan akka na cinaa dhaabbattan abdii guddaa isin biraa qaba. Egaa artiin qabeenya hin qabu sunis hin beektu. Qabeenyi hartii uummata waan ta'eef wal cinaa dhaabbannee wal jajjabeessuun isin hin jedha. Horaa deebanaa. Artistii keenya deemaa fooloo godha. Artistiin uummata malee qabeenya hin qabu. Sanii foolongii godha namooti foolongii gochuu. Inna. Hata ke singkala bota. Hakitira be sikade be jidera ma. Sati sikade. Gizee takka lama sikadadheel kan kanas keessa yaasa. Si'a lama sadii namatti himnaan teelama namatti himnaan sadaffaatti kan keessa yaasa jechuudha. Rifatuun ammaka. Kiu jechuun ammaka. Gatiin itti baase uffanni itti baasee fi maariin itti baase na fuuldura deemuun ammaka. Roobe Adaamaa na fakkaatuun ammaka. Roobe Addis Ababaa na fakkaatuun ammaka. Bakki jiru kun abbootiin dalloo na fakkaatuun ammaka.
Wala becabi. Lafa hojiitti qabatta lafa hojiitti kaafatta. Maal rabbi maal siin jedha. Hojii qabda. Rabbii fi galanna ta'u malee hojii makeessanatu ija godhatee naan si waame. Maalati baay'ee hojjetta amma hojiin gashitu. Tottooba. Tottoo. Mee dhugaatii wajjin hariirooti qabdu akkamii? Maal dhugdamee dhugaatii ati? Bishaan. Am bishaan dhugaa nuga. Bishaan dhugdeeti ka. Alkooliin dhugdamoo hin dhugdu? Alkooli? Lakkeen nugeen beeku. Ala mucaa tokkotu hiriyyaan kee inni diimaa hiriyaa diimaas malee qabu. Hiriyaa keetu ji'a 3 dura dhugaatii wajjin dhugne machaa'een wajjin bulee garaatti naafeette. Maaltu garaatti hafa? Maaltu garaatti hafa bishaan isa dhugu. Maaltu garaatti hafa ijoollee durbaa gaafa wajjin bulan? Mucaan amanii kan kootee amaniiti. Mucaan maqaa keetta waamamtu annan guddisa. Maaloo kanuma amani tokko. Maaloo. Ani waan akkasiitti akkuma hojjedhee beeku. Ahaa, isa kanas hojii goote. An hojiidhaa akka hojiitti hojjettaa siin jedheeraan kan. Ilaa. Wanta hojiin taa'ee jira. Ani mee wajjin yeroo olloo kanuma yeroo baatan eessa akkas hin deemtan nan gubadhe. Mucaan hiriyaa diimaa naan jettee hiriyaa diimaan qabusuma duwwaadha. Maaloo. Ji'a 3 dura waan goote yaadadhuuti amani kana. Kanuma na amani. An kanan goone. Maali yaa Rabbi. Mee maalumaafuu mucaa fidee dhufaa jira irkoon ishee biratti of maqaana'urra. Dhimmi kun iccitii anaaf si gidduutti hafu wayya anumatti. An furmaatatti barbaanna. Anumatti mi wanti kun raawwatteettamoo ati raawwanni wanta qaba. Hin goone akka. Anatu godhee reeyi. Hundi keessan hin godhan isin jettan maaloodha. Anatu godhee mucaanoo hiriyaa keetii naan jette hiriyaa koo hundumaa gaafadhee fite ana haree kan godhe. Ta'uu danda'a. Ta'uu danda'a naan jedhee. Ta'uu danda'a. Jeesa dureessan ture hangaruu. Shagudree. Dhugumattuu isa ta'uu danda'a. Hiriyaa gamtaaf hiriyaa gamtaa keessaa tokko ta'a jechuun jamaa isaanii keessaa erga nama tokko ta'e isa mataa isaas ta'uu danda'a jechuudha. Hordoftoota kee viidiyoo si qadi kana fakkaata akkatti bohaartan abdii guddaan sirraa qaba. Namoonni chaanalii kana fala tatta'uu jiraattan subscribe godhachuun barbaada. Yeroo biraa viidiyoo biraa ta'an godhatti deemuutti nagaan tura.